Yeroo darbee uffata xalabeetiin jira sinitti agarsiisa na eeggadhaa warroonni sinin jedhe suni har'a naa dhufee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii anan buqqisee jira jechuudha. Buqqisneeti dura neeti wajjin ilaallee turre jechuudha. Buqqisnee turre hunda isaa kiisillee hunda isaatu ani buqqiseetiin ture jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kan dhufee inni kiisii akkanaatu hundi isaatu kophaa taa'ee garuu immoo carqii to'achuudhaaf buqqisne beektanii maaliif carqii hafeef nafni jenne akkasittiniitiin naaf to'atte jechuudha. Akkuma argaa jirtanii xalabaatni hundumti isaatu naa dhufee jira galata waaqayyoo. Amma immoo isinitti agarsiisa. Xalabaati isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana waan nan ajajadhe wanni nan ajajadhe tokkollee hin hafne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf irratti naa dabalame malee wanumti hafeeyyuu hin jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtanii wantoota xalabe hundi isaatu iyyuu naa dhufee jira. Wanuman xalabe tokkoyyuu hin dhiifne wanni nani naa dhufne hin jiru jechuudha. Akkanatti dhufee jechuudha. Kun akkanatti dhufa feestaalli waniin jechuudha. Feestaalli immoo ani irraa hin gatee beektanii kunuuna. Feestaalli wan nan gate maaliif duratti banee niitootti fattashne jechuudha. Kan dhufeef hin dhufne ilaalla jennee jechuudha. Inni ammoo asin aga dhumaatti na waliin taa'atii isinitti agarsiisa jechuudha. Hunda isaatu isinitti agarsiisa. Yoo viidiyoon dheerate ta'e immoo paartii tokkoffaa, paartii lamaffaa, paartii sadaffaa jedheetiin isiniif ibsa jechuudha. Ishee akkasitti isinii ibsa. Isin immoo na duukaa ta'a isin jedha wantoota baay'eedha dhugaa dubbachuu fi hedduu bareedaadhaan akkuma ofii kiyyaa xalabadhetti naa dhufe dhugaa dubbachuu fi galata waaqayyoo hanga dhumaatti naan ilaallati viidiyoo kanarra waa hin barattu. Yoo paartii tokkoffaadha kuni yoo viidiyoon kan dheeratu ta'e gabaabseen immoo viidiyootti aansuun isinitti agarsiisa. Hunda isaatu waan xalabe hundaa isinitti agarsiisa jechuudha. Laallattanii jechuudha. Yoon kaawwachuullee baadha akkatti isinitti agarsiisa. Anna akkas isiniin jedha. Yoo naaf mijate immoo yeroo biraa immoo kaawwadheetti isinitti agarsiisa jechuudha. Kana isiniin jedha hordoftoota kiyya kana fakkaata. Akkuma argartan kaartooniidhaan dhufee. Kaartooniidhaan dhufee kaartoonii keessatti dhufee jechuudha. Amma immoo akkasitti kaakunu wanta xalabe hundaayyuu isiniif ibsa jechuudha. Amma isiniif banaa karma barmaatti deemaa na duukaa ta'a na hordofaa isin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warri chaanaala kiyyaa fi saaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila ta'aa waan yaada qabu qabaattan immoo komeentiitti barreessuun dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hedduu takka bareedduudha. Xalabachuu amma kaa xalabachuun Kasaboona siniin dharraasaa ture sanii miti amma xalabachuun jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin laaltanii ofii keessanii ilaaltan uffata kana yoo isin ofii keessanii jaalattanii xalabattan jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf hedduu takkan jaaladhee caamolta sitti agarsiisa. Boorsaa bichaan xalabne malee caamotaa fi wantoota garaagaraa xalabee hin jira garuu boorsaa bichaan xalabne jechuudha. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kana fakkaata. Na duukaa ta'aati hordofaa isiniin jedha. Ani immoo na jaaladheetiin jira. Jaaladheetiin jira dhugaa dubbachuudhaaf hedduun jaaladhee jira. Akkuma argaa jirtanii kun nafistaanidha. Kun olaala akkatti dasnoo jedhu laal keessisaa akkasa kanaadha. Wannaa qabaa hedduu bareedaadha. Akkuma waanuma ajajadheetu dhufe jechuudha. Isinii galte kun nafistaanidha. Waanuma ajajadheetu dhufe jechuudha. Hanga dhumaatti na duukaa ta'a isiniin jedha. Kana fakkaata ishee na hordofaa immoo viidiyoodhaan nu dhasitti agarsiisa. Kunuuti akkuma argaa jirtanii isheen kiyyanaa dhufee jira jechuudha. Ijoolleen nagaafachaa turtan nu waraabii warri jettan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akkuma argaa jirtanii kunuuti argitanii kunuuti ilaala. Kuni kootii gabaabduudha. Isa lamaadha kuni jiinsii lamaan xalabe jechuudha. Innaa kun gabaabduu sanii faashiniidha. Moo wannaan jedhina gabaabduudha faashiniidha. Kun asitti xiqqoo ishee nama haftisanii baay'ee bareedduu wayitii kaawwadheetillee ilaalee hedduu takka bareedduudha. Bareeda bakka. Kafannummaan isaa immoo dhugaa dubbachuudhaa fi waan haqatullee mati xinkaarradha bakka dassinsin jedha jechuudha. Isinii galte akkasitti uffata yoo bitachuu barbaadanii dhugaa dubbachuuf achirraa bitadhaa. Waaqa bitadhaa achirraa. Sanumas isiniin jedha. Babbareedatu jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii ani waraqata keessaa yaase kaleessa sirreessinii niitii wajjin keessaa yaase jechuudha. Akkuma argaa jirtanii inni kun immoo akka surreetii garuu muluudha. Asirratti ol kaawwatama hundumaa ol kaawwatama jechuudha. Muluudha jechuudha. Isiniifin ibsa. Kanaaf hedduu takka bareedduudha akkasitti bitadhaa isiniin jechuu barbaada.
hordoftoota kiyya hedduu bareedudha kafanni isaa xikkaarradha kafanni isaa baay'ee bareedadha kafanniiwwan isaanii baay'ee bareedadha jechuudha walumaa galatti hedduu takka bareedudha waaqa bareedadha jechuudha innaa waasitti agarsiisa waan hundumaayyuu sitti agarsiisa paartiidhaan kun sitti agarsiisa jechuudha innaa akkuma argaa jirtanii kun immoo shurraabidha waa shurraabota fa'aa kan inni eegamne garbachuudha filaalaan hedduu takka bareedu dhugaa hin bareedu hedduu bareedadha dhugaa hin bareeda baay'ee tokko bareedudha akkuma nan jaalladhu lis jira uffanni isaa waaqa harkis dheeradha baay'ee bareeda yoo bittanii uffata immoo bitadhaa amma dhugaa rabbachirraa jechuudha waan ofii kiyyaa argeef mirxii kafanaa bichaadha kafana immoo injira sadarkaa qabachitti irratti illee jechuudha እና ምርጥ ቢታተን ታና እንጅራ ይችላል ከፈን እንጅሩ እንጀና እንጅራ ጫማ ለስ እንተገርሲሳ ሰገንታ ጫማሞ ቪዲዮ ብራ ተረከሰ እንተገርሲሳ ከነና ገው አቡ ደንዳዋን ጠይፍ እና ኩዲሞ ኩኒሌ አካ ሙሉቲ ሄዱ ተከበሬዱዳ ያው ካወዴ ስንት ነገር ነማሌ ባዬ በሬደዳ kunillee akka surreeti garuu wannoodha akkas muluu akka nootitti gadi garuu wannaa qaba harka gamanaan akka harkaatti irratti gadi harka qal'aan ta'eef akkasitti qaba jechuudha hedduu takka bareedudha dhugaa dubbachuudha fi akkuma argaa jirtanii bareeda baay'ee tokko bareedadha jechuudha hedduu bareedadhaan natti bareedee jira jechuudha hedduu takka natti bareedee jechuudha dhugaa dubbachuudha innaa akkas jechuudha ini beramo foto dah foto kan akkuma agartanii lama bite dhugaa dubbachuuf xalabaadha achirra waaqa xalabaadha achirra hedduu bareedudha way hedaa jallisaa kun hundisaatu wal fakkaata sunillee jallisaa akkana jira garrisaa akkana jira jallisaa sunillee lachuu akkas jira jallisaa na baay'ee bareedadha dhugaa dubbachuuf asiin akkana jira jechuudha asiin immoo akkana jira jechuudha Senigale hedduu takka bareedudha ana fooxawwan baay'een jaaladha yoo fooxa fa'a jinsii fa'a baay'een takka jaaladha ana hunduma isaayyuu baay'een jaaladha caamota fa'a yoo agartanii hedduu takka dinqisiifattu sinin jedhashi hedduu takka dinqisiifattu kun immoo shaashiidha shaashii gurraacha jechuudha shaashii gurraacha baay'ee wanna das nama jedha akkuma argaa jirtanii kan jiran qaba akkas jechuudha እና akkas waaqa bareeda das nama jedha kunneen illee shaashiiwwanii hin beektanii shaashiiwwan inni kun shaashii qoosanii ni kun kiyya sii olu gara kunillee shaashiiwwanii akkas jechuudha እና kanneen akkuma argaa jirtan jechuudha hedduu takka bareedudha dhugaa dubbachuudha fi baay'ee babbareedadha kunoo kanas uffata jalaan kaawwatanii akkas mana keessa kakkaawwatan jechuudha hedduu namatti tola kunooti kun immoo jaarsa kiyyaaf bitan yookiin immoo hiriyaa kiyyaaf jechuudha kun lamaan jechuudha kun lamaan hiriyaa kiyyaaf bitan jechuudha ni galee kan dhiirati kun lamaan እና እንደውም ጫማታ Nillee shaashidha. Achirraan xalabeechuudha kunillee shaashidha. Shaashidha hedduu takka bareedudha dhugaa argachuuf ilaala. Hin bareeda. Waaqa hin bareeddi. Hin babbareeda hundi isaatu. Das nama jajjadha. Na isa kanaadha. Bitachuu hin jedhatinaayi. Isa kana immoo yoo hin beektan jedheetii yaada. Sirriitti agarsiisaa qo'a. Warroonni bitanii bitadha. Warroonni heerumuu heddan ganaa heerumtanii jechuudha. Warri ganaa heerumtan. Warri ganaa heerumtan. Kana hin beektan jedhee yaada. Hin beektanii kana? Hin beektan warri heerumuu barbaadanii guyyaa zargiitiif sinii ta'a. Yeroo akkas yaa'u galtanii gizee baatanii mana kiija waan akkasii san dibachuu kaaftanii kana uffattanii jechuudha sinii. Bareedudha dhugaa. Hedduu takka bareedila. Akkatti ishiin bareeddu waaqa. Kunooti
bareed laala gartanii caammaa isaa wajjin jira caammaa isaa wajjin nuti jechuudha caammaa isaati kun qoasa itti argisiise caammaa isaati kunuuti caammaa isaati kun bareedaa miti caammaan isaa tokko bareedaa jiru waaqa hin bareeda caammaan isaa xiqqir ka jedhe wayiiti waaqa xiqqir ka jedhe wayiiti caammaan isaa rabbi bareeda akkanatti godhani akkanatti fidan akkanatti ol keessa godhanii fidan zadee beeku dhugaa waaqa laakatti akkatti fidan zadee isaa miti hin ta'e kanaaf kun immoo guyyaa cidhaatiif baay'ee bareeda guyyaa cidha keessanii san osoo qabisii yookiin immoo waan maal jedhama lakki kan zargiisan maal jedhama zargiisan natti himtanii kan zargiisan sun kaawwatiin kana kaawwatan jechuudha sini galee kana kaawwatanii mana kiicee dibattanii saniin booda immoo kan kaawwatan jechuudha okay waan akkasii sanii yoo gootanii hedduu bareedaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee bareedaadha caamma sirii cankaarraa wayiiti kunillee bareedaadha isa kanaadha kootiin duratti sinin jedhe sun immoo kootiin duratti isinitti agarsiise sun jiinsiin tokko isa kanaadha yaa viidiyoo duraa tokko viidiyoo biraa irratti isinitti mul'isa isa kanaadha hin bareedu kun immoo waan jedhu gadi dheeraadha hin dheera sun faashinii gabaabduudha naannoo kanatti sun tanaftuudha naannoo kanatti jechuudha xiqqoodha isheen baay'ee gabaabduudha isin galte kun immoo baay'ee guddaadha akkasuma akkuma agartan iddoon kaawwadhee isinitti agarsiise hedduu takka bareedudha hedduu bareedaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee bareedaadha akkuma nan jaaladhetu naa dhufe waan nan jaaladhetu naa dhufe waan nan jaaladhu malee waan nan hin jaalanne tokkoyyuu naa dhufne dhugaa dubbachuuf kafana mirxiitu dhufe jechuudha mirxiidha kan dhufe hundi isaayyuu jechuudha akkuma agartaa jirtanii fistaana kun fistaana keessa kamiiniiti qaamee qalqeessee agarsiisa kunooti kun akkana jira jechuudha akkanatti bareeda jechuudha isin galee akkana agartanii akkanatti bareeda jechuudha isa kanaadha jechuudha isin galee akkasatti bareeda ilaala kun waan isaatillee jaalala isaatillee kan isa kanaadha jechuudha akkasuma xilibsiin waan isaallee guddaadha jechuudha gabaabaa sanii miti dheeraadha jechuudha xilibsiin isaallee baay'ee bareedaadha ana kanaatti jira waan ta'e bitachuu hin dagatinaa isiniin jedha أنا فستاني لما بتشان طلبه فستانه بقى إنك وأنت إفلا ما بتشان كلام طلبه شولا تكمو إذا كان سنة فيديو اللي بعثت سنة تغرسيسا غرسيسة ترى فيديو تقرأتي ما راح يصير وراوي سنة سكان على تك غرتني بلا جالس على بلا لا أكو مار غرتني هدو بريد الأفروتي لاستيكي كواسي سينكونو بقى كنا لاستيكي كواتشولا عرفوا كنا أما إن بريد الوغارو بتشوف مالك وتلفسي كوان تيه تلفسي سالي باقي بريد الأكون لي أكو مرغار تبو تلفسي سائرة لا كدا رأيشولا سنجلتي أكسي كنا فوتسون كاوات ليه هدو تكا بريدو دندا يشولا أما أكسي سنجلا هردفتو تكيا أكنت يشولا سنجلة أما مو سجنتاني فيديو إنما ترى توان تيف مو والناس نتقدر سيتشولا سنجلة كونني مو كفنا وفتح الكني تيم بيتاني فتح الكني سنتان فتح من كيس وفتح نو فتح من كيس وفتح كنا تشولا بجامع وانكر من كيس وفتح أنا ما بكون دساتو نجيرا بقول نيم بيتون كاو بجامع واني من كيس وفتح مسيوا هم دمات أمر إيه تشوف نا فيديو لما تاتمو أما وانا أنا تكمية كفيتامين سنت تكرسي ساف فيديو لما تاترتنا إيه جاي تشوف فيديو سلام ما تاترتي فيه سصدفة جاي نذكر سني ورا ويتشوف يلا